Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed fi hooggantoota olaanoo mootummaa waliin ta'uun paarkii industirii Galaan Gurraa boqonnaa jalqabaa eebbisaniiru. Sagantaa kana irratti haasaa kan taasisan Kantiibaa Adaanech industiriin oomishaa guddina diinagdee biyya tokkoof bu'uura ta'uu yaadachiisanii mootummaan jijjiiramaa damee industirii rakkina keessa ture imaammata cimaan deeggaruun bu'aa jajjabeessan argamaa jira jedhan. ኢንዱስትሪ ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ግንባታ አይነተኛ ሚና ከሚጫወቱ ዘርፎች መካከል ግንባር ቀደም ሚና ያለው ዘርፍ መሆኑ ይጠቀሳል። ኢንዱስትሪን ዲነግዴ ብየ tokkoof damee gahee olaanaa qabu ta'uun ni eerama. Garaagarummaan bu'uura guddina diinagdee biyyootaas kan uumame kan uumamus baay'ina industirii qabaniin qulqullina teeknooloojiin fayyadamuun dandeettii oomishuu fi dhiibbaa waliin gahiinsa gabaa akka ta'e ni beekama. Biyyi keenya sirna qonnaa duubatti hafaa keessaa baroota hedduuf waan turteef diinagdee dorgomaa ta'e osoo hin ijaarin biyyoota hiyyummaadhaan waamaman keessaa tokko taatee turte. Rakkina kana kan hubate mootummaan jijjiiramaa damee kana imaammata deeggaruun karaa jijjiirama bu'uuraa fiduu danda'uun diinagdee biyya keessaatiin utubuun sosochii Itoophiyaan haa oomishtuu jedhuun bu'aa jajjabeessaa argaa jira. Qaama sosochii Itoophiyaan haa oomishtuu kanaan magaalaa Finfinnee keessattis rakkoo damee industirii hundeerraa furuun waggoottan 5 darban keessatti damee dhuunfaa dabalatee lammiilee ሚሊዮን 2 oliif carraan hojii uumamuus dubbataniiru. የዚህ ንቅናቄ አካል የሆነው ባለፉት ዓመታት እንደ አዲስ አበባ ከተማችንም ለኢንዱስትሪዎቻችን ድጋፍ በማድረግ ወጎተን ደርበን ቃመ sosochii kana kan ta'e magaalaa Finfinnee keessattis industiriiwwan keenyaaf deeggarsa taasisuun humna oomishtummaa isaanii guddisuuf bu'uuraalee misoomaa daandii ibsaa bishaan dhiyeessii liqaa fi walitti hidhamiinsa gabaa uumuun dandeettiin oomisha isaanii akka guddatuuf hojjechaa turree jirra. Waggoottan 5 darban qofaa industirii haaraa fi kan dura turan 2930 lafa irratti hojjetan dhiyeessanii fi rakkoolee kanaan wal qabatanis furree fi jirra. Dabalataan sheedii 20 ijaaruun lafa hektaara 35 industirii xixiqqaaf dhiyeessinee jirra. Adeemsa kana keessatti damee dhuunfaa dabalatee lammiilee miliyoona 2 ol carraa hojii argataniiru. Lafa hektaara 93.9 irra kan buufate paarkiin industirii Galaan Gurraa kun humna industiriiwwan oomishaa jabeessuun addunyaa irratti dorgomaa kan taasisuu fi oomisha biyya alaatii galuu kan biyya keessan bakka buusuuf dandeettii guddaa kan qabu ta'us Kantiibaa Adaanech ibsaniiru. ይህ የጋላን ጉራ ኢንዱስትሪ ፓርክ በ93 9 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ ሲሆን ፓርኪን ኢንዱስትሪ Galaan Gurraa kun lafa hektaara 93.9 irra kan buufate yoo ta'u sheediin isaas xumuramee waan jiruuf torbee itti aanu ni dabarsina. Paarkii industirii kana ijaaruuf ka'umsi keenya ni jalqaba. Humna industiriiwwan oomishaa jabeessuun addunyaa irratti dorgomaa akka ta'an taasisu teeknooloojii ammayyaa biyya keessa galchuun ce'umsa beekumsaa taasisuun oomisha biyya alaatii galu kan biyya keessaan bakka buusuun jijjiirraa maallaqaa alaa qusachuu oomishtotaa fi shamattoota gidduutti walitti hidhamiinsa si'ataa akka jiraatu taasisuu industiriiwwan gabaa biyya keessaa fi biyya alaa akka dhiheessaniif deeggaruu haala mijataa uumuufidha. Kilaastarri industirii Galaan Gurraa kun lammiilee 20 ta'aniif carraa hojii kan uumu yoo ta'u giddugala ammayyaa tajaajila hunda galeessa kennu ta'uus hubachiisan. በኢንዱስትሪ ክላስተር ውስጥ እስከ 20 ሺህ የሚሆኑ ዜጎች ቀጥተኛ የሥራ ዕድል የሚያገኙ ሲሆን ክላስተር ኢንዱስትሪ kana keessatti lammiileen 20 ta'an carraa hojii kan argatan yoo ta'u yeroo ammaatti hojjettoonni 6,000 ta'an damee hojii garaagaraa irratti kan bobba'an ta'a. Industiriiwwan oomishaa 116 of keessaa qaba. Biiroo 356, suuqii gurgurtaa fi mankuusaa 248, bakka agarsiisa oomishaa, tajaajila suphaa maashinii, tajaajila hoteelaa fi kaafteeriyaa, galma nyaata itti nyaatan, dirree ispoortii fi bakka tursiisa daa'immanii, bakka balfa qulqulleessu, boolla bishaanii, humna ibsaa gahaan guutamee fi jira. Daandii asfaaltii kiiloomeetira 4 fi yeroo tokkotti konkolaataa 400 dhaabuu kan danda'u bakki konkolaataas ni qaba. Qonnaan bultoonni naannoo Galaan Gurraatti argaman imaammata misoomaa hirmaachisaa keessatti hammatamuun naannoo mana jireenyaa isaaniitti qooda isaaniif malu argachuus kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dubbataniiru. እንደዚህ ቀደሙ መሬቱን ወደን አርሶ አደሮቹን የዘነጋንበት ሳይሆን የልማት ተባባሪነታቸውን akka kana dura lafa jaallannee qonnaan bultoota dagannee osoo hin taane tumsa misooma isaanii fi imaammata misoomaa hirmaachisaa fi waliin guddachuuf walakkaan isaanii giddugala qonnaatti gurmaa'anii akka hojjetan walakkaan isaanii immoo misooma manaa ijaaraa jirru keessatti gahee isaanii akka argatan taasisuun bakka kanas kan turan suuqii ijaarree akka argataniif hojii kan biraas akka argatan taasifneerra. Dhumarrattis Kantiibaa Adaanech qaamolee milkaa'ina hojii kanaaf tumsan hunda galateeffataniiru.